Bilbilli keenya xalafamee jira taanaan viidiyoo kana qofaa fayyadamuudhaan sirreessuu dandeenya. Hanga dhumaatti viidiyoo kana ni hordoftu taanaan bilbilli kun nama biraatiin atamee jira yookiin xalafamee jira jettanii waan yaadduutan takka illee hin qabaattan. Sababiin isaas siitingii tokkoon bilbila keenyaa keessa seennee akka inni nama biraatiin hin hordofamnee fi akkasumas immoo hordofamaa yoo jiraate akkamitti akka cheekii goonuun isiniif qooda. Nageenya koo kabajaa lafee hirtaniif haa ta'u jaalatamoo kabajamoo maatii YouTube channel Furtuu App. Har'as viidiyoo isin gargaaruu fi akkasumas gaafii keessaniif deebii quubsaa ta'e jedhee yaada isinii qabadhee dhufee hanga dhumaatti hordofuun dagatina akkasumas namoonni haaraan subscribe akkasumas like gochuudhaan hordofaa isiniin jenna. Kallattumaan gara viidiyoo har'a isinii qabadhee dhufeetti waliin dabarra. Viidiyoo har'aa keessatti kan nuti ilaallu bilbilli keessan nama biraatiin xalafamee yookiin immoo atamee sheerii ta'ee namni biraa bilbila keessan hordofaa jiraachuu isaa akkamitti cheekii akka gootan yoo immoo qaama biraatiin bilbila keessan ni hordofamaa jira ta'aate immoo akkamitti akkasiin jalaa baafattanan isiniif qooda. Jalqaba irratti akkamitti akkasiin cheekii gootanii fi bilbilli koo tarii nama biraatiin hordofamaa jira namni biraa qaamni biraa bilbila koo hordofaa jira jettanii namoonni shakkitanii akkamitti akkasiin cheekii gootaniin isinitti agarsiisa. Erga cheekii gooneen booda waan amma cheekii goonu kanaan erga cheekii goonee xumurreen booda akkamiin immoo akkasiin akka inni nama biraatiin hin hordofamne yookiin qaamni biraa akka bilbila keessan hin hordofneef akkamitti akkasiin bilbila keessan sakurdi godhatta yookiin immoo eeggattanan isinitti agarsiisa. Kallattumaan gara viidiyootti waliin dabarra. Jalqaba irratti bilbilli keenya yoo nama biraatiin hatame yookiin nama biraatiin yoo hordofamaa jira ta'aate faayilii nuti bilbila keenya keessaa qabnu kan akka suuraa, viidiyoo fi wanta nuti bilbila irratti goonu kamillee nama sanaaf ifaadha jechuudha. Namni sun wanta adda addaa fayyadamee tarii aappii, tarii sooftiweerii garaagaraa fayyadamee bilbila keenya keessa seenee bilbila keenya karaa adda addaatiin nu hordofuu danda'a waan nuti goonu kamillee. Kana viidiyoo kana ilaaluu qofaan bilookii ofirraa goonaa jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti bilbilli keenya nama biraatiin hordofamaa jira yoo ta'aate karaan ittiin beekuu dandeenyu jalqaba daataa bilbila keenya irraa fayyadamneeti. Daataa bilbila keenya irraa fayyadamnu daataa usage waan jedhutu jira bilbila keenya keessa. Daataa usage fayyadamne daataa nuti fayyadamne ji'oota darbanii fi ji'a kana keessa daataan fayyadamne garaagarummaa maalii akka qabu cheekii gochuudhaan fakkeenyaaf daataa ji'a darbe keessa giigabaayitii 2 fayyadamne ji'a kana keessa immoo gara giigabaayitii 5 yookiin gara giigabaayitii 10 ol dabale taanaan daataan keenya faayila biraa adda addaa tiraansfar gochaa waan jiruufi ol ka'ee jechuudha usage isaa. Kanaaf daataan bilbila keessanii akkasumas dafee daataan bilbila keessanii ni dhuma yoo ta'ate yookiin immoo baay'ee ol ka'ee ji'atti reeshoon isaa baay'ee garaagarummaa guddaa qaba yoo ta'ate bilbilli keessan daataa keessan yookiin faayila keessan tiraansfar gochaa akka jiru shakkuu danda'uu qabdu jechuudha. Kanammoo salphaadhumatti gara siitingii bilbila keenyaa keessa seennee daataa ji'a darbe fayyadamnee fi ji'a kana fayyadamne ilaaluu qabna jechuudha. Diiteelii ilaaluu danda'uu qabna. Ji'a darbee hangaman fayyadame, ji'a kana immoo hangaman fayyadame. Gara siitingii bilbila keenyaa keessa seenna. Bakka siitingii irratti kilikii goone gara keessaa seenneen booda konneekshinii iddoo jedhu kanatti kilikii goone gara keessaa seennee daataa usage kan jedhu kanarra kilikii gochuudhaan daataa fayyadamne kana ilaaluu qabna jechuudha. Ji'a darbee hanga fayyadamne, ji'a kana immoo hanga fayyadamaa jirru garaagarummaa gidduu jiru sirriitti cheekii gochuu danda'uu qabna. Akkasumas immoo appilikeeshinii daataa kanaan fayyadamne irratti kilikii goone kan caala fayyadamne jechuudha. Fakkeenyaaf feesbuukii, tiiktookii akkasumas yuutuubii warreen biroo aappilee biroo fayyadamne istooreejii guddaadhaan daataa keenya kan fudhatee fi kan daataa muraasa fudhate adda baasuu danda'uu qabna. Asumaan appilikeeshinii nuti hin beekne yookiin appilikeeshinii maqaa isaa hin beekne kan nuti sirriitti osoo hin beekin gara bilbila keenya keessatti buusne akkasumas daataa guddaa nu jalaa fudhataa jira taanaan daddafnee instaal gochuu qabna jechuudha. Keessaa balleessuu qabna yookiin dileetii gochuu qabna jechuudha. Bilbila keenya keessaa dileetii gochuu qabna. Karaa kanaan beekuu dandeenya. Isteeppiin inni jalqabaa karaa kanaan beekuu dandeenya. Daataa usage fayyadamne yookiin immoo daataa hanga fayyadamne ji'a tokkoon hanga fayyadamne bilbilli keenya riikaardi godhee waan qabuuf isa fayyadamne aappii nuti hin beekne daataa guddaa ofiisaatii kan fayyadame bilbila keenya keessaa balleessuu danda'uu qabna. Kun karaa isa jalqabaati. Karaan inni lammaffaan yookiin malli inni lammaffaan baatiriidha. Baatiriin bilbila keenyaa daddafee fixa taanan yookiin immoo kan dur caala hedduu itti heddummatee daddafee fixa taanan bilbilli keenya daataa tiraansfar gochaa jiraachuusaa shakkuu danda'uu qabna. Maaliif appilikeeshiniin akaroonni fayyadaman appilikeeshinii akarii warri ta'an yookiin immoo haakii warri ta'an hattoonni fayyadamanii aappiin sun daataa istooreejii guddaa barbaada. Akkasumas baatirii istooreejii guddaa barbaada. Baatirii istooreejii guddaa waan barbaaduuf dafee bilbilli keenya baatirii fixa. Dafee ho'a wantoota garaagaraatu jira jechuudha. Garuu addumaan dafee bilbilli keenya baatirii fixa taanaan gara siitingii bilbila keenyaa keessa seennee baatirii iddoo itti kilikii gochuudhaan appilikeeshinii baatirii guddaa fudhate yookiin immoo appilikeeshinii baatirii guddaa nu jalaa fudhate cheekii gochuu qabna jechuudha. Cheekii gochuudhaan appilikeeshinii baatirii guddaa fayyadamaa jiru dileetii gochuu qabna. Inni sadaffaan
liinkii yookiin miseejiin garaagaraa miseejii nuti hin beekne miseejii haarawaan dafee gara bilbila keenyaa seena taanan yookiin zimmiidheetuma nuuf ergama taanan karaa telegiraamii, karaa waasaappii, karaa feesbuukii, karaa iimoo, karaalee sooshaal miidiyaa nuti fayyadamnuutiin liinkiin adda addaa nuuf ergama taanan shakkuu danda'uu qabna jechuudha. Liinkiin sun qaama bilbila keenya ordofaa jiruun qaama duubarraa nu ordofaa jiruun nutti ergamaa akka jiru shakkuu danda'uu qabna. Shakkuu qofa osoo hin taane immoo liinkii osoo hin beekin karaa adda addaatiin nuuf ergamu kilikii gochuun nurra hin jiraatu. Gonkumaa kilikii gochuun nurra hin jiraatu. Kana jala mulee underline godhee isinitti hima jechuudha. Gonkumaa kilikii gochuun isinirra hin jiraatu. Kilikii gootan taanaan balbala keessan akarootaaf yookiin attootaaf balbala keessan bantan jechuudha. Kana irratti siiriyees akkan ta'e dubbadhu kan na taasise keessaan jalqaba namni tokko liinkii isinitti ergee yookiin liinkii haakiif ta'u isinitti ergee bilbila keessan edda haakii godheen booda immideetilii paaswaardii bilbila keessan sooshaal miidiyaa keessanii jijjiiree ofiisaa fayyadamuu danda'a. Waan barbaade ta'uu danda'a. Yuutuubii haa ta'u, tiiktookii waan isin qabdan kamillee gara ofiisaatti deeffachuu danda'a jechuudha. Kanaaf liinkii irra hin tuqinaa yookiin immoo liinkii yoo irra tuqxu taate immoo viidiyoo yeroo darbe hojjedhe jira. Liinkii cheekii gochuu qabdu jechuudha. Liinkiin sun liinkii sirrii moo sirrii miti. Abbaan barbaade isinitti haa ergu. Sababiin isaa karaa wanti hamaa yeroo baay'ee karaa nama jibbitanii osoo hin taane karaa nama jaallattanii karaa hiriyoota keessaniiti kan isinitti dhufu jechuudha. Kanaaf liinkii akkasiirraa sirriitti of eeguu akkasiin qabdanidha jechuudha. Kanaaf liinkii haaraa yeroo argitan irraa of eeguu danda'uu qabdu. Akkasumas bilbilli keessan waan isiniif himuuf immoo liinkii sana keessaa baasuu qabdu jechuudha. Dileetii gochuu qabdu. Shakkuu qabna jechuudha. Yoo osoo nuti hin beekin liinkiin haarawaan nu gaggala yookiin miseejiin haarawaan nu dhufa taanaan bilbilli kun nyaata meelaa yookiin immoo nama biraatu hordofaa jira jennee shakkuu qabna cheekii gochuu qabdu jechuudha. Inni arfaffaan bilbilli keessan akkasumaan lafumaa ka'ee biizii ta'a yookiin lafumaa ka'ee mallattoo adda addaa mallattoo kaleessa duraan hin qabne agarsiisa taanaan ammallee shakkuu danda'uu qabdu jechuudha. Bilbilli keessan calliseetuma kan biizii ta'u yoo ta'aate yookiin appilikeeshinii adda addaa isinii banuudhaaf baay'ee biizii kan ta'u suuta kan jedhu yoo ta'aate bilbilli keessan haakii ta'uu isaa shakkuu danda'uu qabdu jechuudha. Kana jechuun bilbila tokko nama lama taanee fayyadamaa jirra jechuudha. Bilbila tokko nama lama taanee gaafa fayyadamnu bilbilichi hedduu biizii ta'a yookiin fakkeenyaaf feesbuukii kaleessa yookiin yeroo biraa sekandiitti yookiin immoo sekandii tokko yookiin sekandii lamatti banu erga haakii ta'een booda daqiiqaa hedduu turuu danda'a jechuudha. Daataan keenya noormaali taanaan daqiiqaa tokko yookiin sekandii 30 ol tura taanaan daddafee nuuf hin banu taanaan nuuf ajajamu taanaan bilbili keenya tureen ni dhaabbata. Mallattoo adda addaa agarsiisa taanaan siitingii bilbila keenyaa keessa deemnee sirreessuu qabna jechuudha. Isa immoo akkamitti akkasiin sirreessan isinitti himaa jechuudha. Amma garuu akka milikkitoota isaan agarsiisan yoo bartan salphaatti bilbila keessan gara sirriitti deeffachuu waan dandeessaniifan dursee mallattoolee isiniif qooda jechuudha. Kanaaf bilbilli keessan dafee biizii ta'a taanaan aappiin bilbila keessan keessa taa'ee bilbilli keessan akka inni biizii ta'u akka inni isiniif hin ajajamne akka inni hin abboomamne akka inni dhaabbatu akka inni akkasin itti gootan akka inni hin taane to'annaa keessaniin ala bilbila keessan akka inni ta'u kan taasisu aappiin bilbila keessan keessatti caanamee waan jiruufi aappii sana immoo akkamiin barbaadanii akkasiin buustan isinittan agarsiisa jechuudha. Kanaaf bilbilli keessan mallattoo adda addaa ni agarsiisa taanaan humnaa ol ho'a taanaan yeroo daataa fayyadamtan daataa daddafee fixa taanaan akkasumas yeroo ajaja yookiin yeroo bantan hin banamu taanaan ni tura taanaan suuta hidha taanaan isiniif hin abbumamu taanaan baakii gochuu yeroo barbaadan baakii isiniif yookiin duubatti isiniif hin deebi'u taanaan mallattoo akka kanaa agarsiisa taanaan na amanaa bilbila keessan haakii ta'ee jira jechuudha. Appilikeeshiniin ta'e bilbila keessan keessa taa'ee bilbila keessan to'achaa waan jiruuf bilbili keessan isiniif abbumamuu dida jechuudha. Kanammoo salphaatti rimuufii gootu. Isin callisaatuma waan inni isiniif qoodu kana duwwaa na hordofaa salphaatti wajjin ilaallaa jechuudha. Kanaaf warreen kana arfaniin cheekii erga gootaniin booda yookiin mallattoolee arfan kana keessaa takkaas haa ta'u bilbila keessan irratti argitan taanaan yookiin cheekii gootanii shakkitan taanaan amma isteeppii akkamiin akka isin ofirraa balleessuu yookiin rimuuvii gochuu fi bilbila keessan sakurdi gochuudhaan bilbila keessan ofii keessan qofatti akka isinitti deeffattanan isinitti agarsiisa jechuudha. Isteeppiin inni jalqabaa appilikeeshinii isin hin beekne yookiin appilikeeshinii zimmuma jedhee bilbila keessan irratti bu'ee yookiin guyyaa tokko nu fayyadeettanii gowwoomsadhaan yeroo baay'ee fuulota sooshaal miidiyaa garaagaraa irraa maallaqa hojjechuudhaan akkasumas wantoota adda addaa nuuf salphisa jettanii gowwoomsadhaan asirratti beekuu wanti qabdan otoo isinitti himin darbuu wanta hin barbaanne appilikeeshinii baay'ee akarii ta'an isiniif gaafa qoodani
Aappiin kun isin fayyada inni isiniif qoodu yookiin immoo waan hojii isiniif salphisu fakkeessanii isiniif qoodu. Kana of eeggachuu danda'uu qabdu jechuudha. Aappii tokko akkamitti akka isin aappilikeeshinii buufattanii itti fayyadamuu qabdan yeroo biraa viidiyoo isaan isin qabadhee dhufa jechuudha. Aappii sirrii ta'e akkamitti akka isin buufachuu qabdan viidiyoo isaan isiniif fidee dhufa. Kana immoo baay'ee salphaa waan ta'eef isinitti agarsiiseen darba jechuudha. Aappilikeeshinii hin beekne adda baaftanii dileetii gochuudha yookiin bilbila keessan keessaa aappilikeeshinii kaman fayyadamaa kamtu bilbila koo keessa jira jettanii cheekii gochuu barbaadan gara siitingii bilbila keessanii keessa akkuma seentanii siitingii irra kilikii gootanii gara keessaa seentanii bakka aappis yookiin immoo aappii manaajar jedhu. Bilbilli tokko tokko aappis jedheetuma jira. Bilbilli tokko tokko immoo aappii manaajar jedhee jira jechuudha. Iddoo aappii jedhu kanatti kilikii gootanii gara keessaa seentu jechuudha. Gara keessaa akkuma seentaniin application list yookiin app list kan jedhutu jira. App list irratti kilikii gaafa isin gootan applicationii qabdan kamillee listii isinii godha jechuudha. Kana keessaa ooftanii appilikeeshinii beektanii fi hin beekne appilikeeshinii faayidaa isaa hin beekne balleessaa kan faayidaa isaa beektan immoo itti fayyadamaa jechuudha. Kana jechuun aappiin bilbila keessan keessa faana hojjetame tokko tokko jiru jechuudha. Aappileen akkasii aappii baay'ee sakurri ta'anii fi aappii balaa hin qabnedha. Isaan tuquu hin qabdan. Garuu aappii haaraa buustan geemii haa ta'u yookiin immoo VPN adda addaa haa ta'u waan barbaadaa ta'u isa balleessuu qabdu jechuudha. Bilbila keessan keessaa balleessuu qabdu asumaan ilaaltu jechuudha. Karaa kanaan isteepiin jalqaba isin gochuu qabdan karaan amma isiniin jedhe aappii adda baafachuudhaan aappii itti fayyadamtan qofaatti fayyadamu aappileewwan kaan akkasumas aappii dabilii ta'an aappii lama ta'anii jiran keessaa isa kaan keessaa balleessuu qabdu aappii itti fayyadamtan qofa jechuudha. Inni lammaffaan isin cheekii gochuu qabdanii iskiriin sheering yookiin immoo iskiriin kaasting waan jedhamutu jira bilbila keenyarra. Bilbiloonni bakka garaagaraatii qabu. Kaan gubbaarraa qabu fakkeenyaaf kan kiyyaa quick share kan jedhu gubbaa kana irraa qaba yookiin immoo asuma gadi gaafa xaxaqnu gubbaarraa quick share waan jedhu qaba. Inni banaa fi banaa ta'uu dhiisuusaa cheekii gochuu qabna. Yoo banaa ta'e immoo oofii gochuu qabna. Yookiin immoo screen casting kan jedhu display bakka jedhu bilbila keenyarraa display iddoo jedhu siitingii keessa seennee display iddoo jedhu irratti kilikii goone screen casting yookiin screen share kan jedhu irratti sarchi gochuudha irratti kilikii goone isa oofii gochuu qabna jechuudha. Kana yoo oofii goone iskiriinii bilbila keenyaa akka inni sheerii hin taane yookiin immoo faayilli keenya akka sheerii hin taaneef nu gargaara jechuudha. Iskiriin sheering yookiin iskiriin kaasting kan jedhu kana oofii gochuu qabna yookiin quick screen kan jedhu oofii gochuu qabna jechuudha. Oofii gochuu qabna yeroo barbaachise qofatti banaa gochuu qabna. Inni biraan wifi yookiin pilotosii bilbila keenya wifi yookiin pilotosiidhaan konneektii erga gooneen booda immediately deebisnee kiloosii gochuu qabna. Akkasumas pilotosii bilbila keenyaa nama faana daataa adda addaa shirii erga gooneen booda akkuma shirii gooneetti dhiisuu hin qabnu. Pilotosii keenya kiloosii gochuu qabna yookiin pilotosii bilbila keenyaa cufuu danda'uu qabna. Cufne taanaan daataan tiraansfer hin ta'u jechuudha. Yoo akkasumatti dhiisne garuu daataan bilbila keenyaa namaan hordofamuu ni danda'a. Inni kunis karaa banaa jechuudha. Faayilota tokko tokko bilbila keenya keessaa akka inni darbu taasisuuf karaa bana waan ta'eef wifi fi akkasumas pilotosii disconnect gochuu qabdu jechuudha. Kana gochuun dirqama nama bilbila fayyadamuu kamii ta'uu irra jiraata jechuudha. Inni shanaffaan appilikeeshinii antii vaayirasii ta'e yookiin immoo antii vaayirasii ta'e inni appilikeeshinii nuti fayyadamnu baay'insaa antii vaayirasii otoo hin taane bilbila keenya warra balleessa warra bilbila keenya nama biraatiif dabarsanii laatan faayila keenya daataa keenya nama biraatiif dabarsanii warra sheerii godhan baay'een isaanii parsantiin 85 ol garuu parsantiin muraasa parsantiin tokko parsantiin lama appilikeeshiniin gaarii ta'anii fi appilikeeshiniin sakuriitii ta'an jiru. Isaan immoo akkamitti akkasiin fayyadamtan yookiin liinkii isaa telegiraam chaanaalii furtuu appirran isinii ka'a achi dhaqaati antii vaayirasii appilikeeshinii warri barbaadan appilikeeshinii sirrii ta'e appilikeeshinii fiidbaakii sirrii qabu achi dhaqaati buufadha liinkii isaa achi isiniin kaasaniin jechuun barbaada sumaani. Kanaaf ammallee cheekii gochuu qabna antii vaayirasii fayyadamnu. Keessumaa antii vaayirasii bilbila keenya keessaa vaayirasii adda addaa balleessuudhaaf jennee yookiin bilbila keenya aktiivii gochuuf jennee appilikeeshinii buufanne warra antii vaayirasii jedhaman sana cheekii gochuu qabna. Immediately hin beeknu taanaan diiteelii waa'ee aappii sanaa hin beeknu taanaan bilbila keenya keessaa rimuufii gochuu qabna jechuudha. Inni dhumaa fi filannoo warreen amma isiniin jedhe kana hundumaa yaaltanii ammallee shakkii keessa jirtu taanaan inni dhumaa isin gochuu qabdanii bilbila keessan faaktar riiseet gochuudha. Faaktar riiseet jechuun isa dhumaati jechuudha. Filannoo isa dhumaa isin gochuu qabdanidha. Maaliif yeroo faaktar riiseet gootan yookiin bilbila keessan faaktar riiseetii yeroo gootanii bilbila keessan irra daataawwan jiran faayilota isin qabdan guutummaa isaa ofirraa balleessee bilbili keessan akka jalqabannaa bitamutti haarawaa ta'a waan ta'eef of eeggannoo adda addaa gochuu qabdu. Inni jalqabaa sooshaal miidiyaa keessan paaswaardii isaa utuuruma bilbila keessan faaktar riiseetiin godhi yookiin immoo bilbila keessan riiseetii toon taasisin
sooshaal miidiyaa keessan paaswaardii isaa ilaallachuu beekuu danda'uu qabdu. Lakkoofsa sooshaal miidiyaan keessan ittiin jirullee sirriitti ilaaluu qabdu dursitanii otoo riiseet hin godhin. Erga riiseet gootaniin booda faayila adda addaa waan isin jalaa balleessuuf akkasumas faayila keessan baakaappii godhachuu qabdu. Bilbila biraa irratti, fileeshii irratti, akkasumas miimoorii irratti, akkasumas bakka garaagaraa kaawwachuu dandeessu. Tooftaa hedduutu jira jechuudha. Imeelii keessan irra kaawwachuu dandeessu, bakka adda addaa kaawwachuu dandeessu jechuudha. Hanga istooreejii barbaaddan sana faayilota murteessoo ta'an bilbila keessan keessaa erga baafattaniin booda isteeppiin dhumaa isin bilbila keessan ittiin akaroota harkaa baafattan yookiin immoo ittiin nama bilbila keessan hordofaa jirurraa adda baastan faaktar riiseet gochuuf immoo isteeppiin isaa baay'ee salphaadha jechuudha. Siitingii bilbila keessanii keessa akkuma seentaniin jeneraal manaajimentii kan jedhutu jira. Jeneraal manaajimentii kanarratti kilikii gootanii gara keessaa seentu. Riiseet iddoo kilikii gaafa gootan fuula kana isinii baasa bakka faaktar daataa riiseet jedhu kanatti kilikii gochuudhaan daataa bilbila keessanii riiseetii gochuudhaan gara bilbila keessan gara haarawaatti jijjiiruudhaan sanaan booda bifa haarawaatiin bilbila keessan abdeetii godhatanii qabachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf kanneen itti fayyadamaa akkasumas immoo waan isiniif hin gallee fi gaaffii biraa qabatan komitii jalatti barreessaa viidiyoo akka isiniif hojjetamu barbaadan illee nu beeksisaan isiniin jedha. Hanga dhumaatti waan hordoftaniif guddaa kabajamaa isin jechuun barbaada. Viidiyoo kana laayikii obboleessa keessan biroof illee sheerii godhaatii akka isaan balaarraa of ittisan gorsaan isiniin jedha. Nagaan naa turaa. Yeroo gaarii viidiyoo biraatiin wal agarraa nagaatti.